بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قبل جندوتا لقيفدوتا درسي مهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتني بكما أبن الرايتي ديبنا درسي إذا زلزلتي قال قد فلاني أما كنو والعاديات فلنا warni kuni walitti rarra'a akkuma qur'aanni aadaa walitti rarra'a fakkaata akkuma ulamaani jedhani achi keessatti illee dachiin hurgufamtee tiniin hurgufuma jajjaba yookaan hammootu raafama jabaa raafamte eegawanni waan isii keessa jiru of keessa ol darbite akkasimi akkas jedhe wa akhrajatil ardu كذا بافته جدي أسقالها بأي داوان يصير كيسة جلو يصير كيسة أول بافته يصير كيسة أول دربي جدي أشيت أكنا جديمي أشيت اللي مو أكو مساني مال جدي أشيت اللي أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أكنا جدي كانت درسينكم ولتر الرعفكاتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. مكا ربي أكا رحمة قد ربي مكا ربي رحمة مؤمن توتا كيست الدقور آتين جمراج جابرين من وجمر قسمة صبران كل سورة مكا سورة براءة وانتين أكنما. والعاديات ربين وان فدين ككتا خلق إسا وما إسا وان أمي كان كيسا هما فدين ككتا هما فدين نبني مو إسا في مكا إسا ملي وان براتين ككتشون أرغوا نمرت إني هو وان أفي فدين نمال إنين ككتا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون ربين عمري كيتي ككتة يوكان عمري نبي الله لوط اللي ورا جلنا نجرا قالوا بيكوان عمري نبي محمد ككتة جرو كيتي إنه لفي سكرتهم يعمهون جن إذا متى إنساني كيتي أمور جن. أما كان ربي والعاديات ضبحا عاديات يجون قوتو فرضو من العدو الرأي كان الرافو رمجراني gugattuu jechu gugattuu faradoo akkaan gugattu jechu faradoo jihaadaaf akkaan gugattu adiyata jechuun sira gugata fardaati. amma asitti muraanni faradoo jihaadaa karaa rabbii keessatti gugattu jechu fiidu jechu yoo fiidu hoo harganaata fiidu jechu. والعاديات فردوا جهادا حرقنا حفورة فوق إسا في جتي ككتلي جنموتو ضبحا جتوني فوق إسا فرداتي جنان ربي رحمة إساني هاقودو شيني كينا كريو أكرمان دكتور عبد الشكور ضبحا جتون فوق إسا فرداتي جنان إتي كلاولي حفورة فرداتي نفس فرداك ويتفيقوا بابك يعني قالوا فوق إذا كانت الياتا. والعاديات فرضوا جهادا يعني فيغا قلوبا الريدا ويتعريدا كان مو ضبحا حفورة ججبا بافتعه فوق إسا يوكان كفيغا نتي ككت إيه ربين. فالموريات إسان فرضو مدمتنا يجو إسان ويتفيغن إسان يرو قلوفا
kottee isaaniitiin ibidda qabsiisanitti kakadhe jedha. Qaanqee facaasanitti kakadhe. Isaan wayita fiigan qaanqee facaasan jajjaba sootiin wanni isa miilli isaanii akka gaariitti lafa gadi tuquuf akka gaariitti immoo dachii sochoosuuf dachii dhawaansanii ibidda irraa facaasan. Aadaa faradoo gurdoo jihaadaa kana faradoo amma laalibbataan bahan ka amma biyya keenya laalibbata jedhaa kun fiigeysa jedhaa kanaa miti ka wayita lolaa kottee isaa tana waa itti godhan. Warri ammaa sibiila itti godhallee warri akkuma kuno harree gabaa keessa olii gadi gaarii sanatti godhan kana itti godhan duuba laaftu. Warri dur immoo gogaarraa itti godha. Gogaarraayi gogaa kana qoysanii wannoo godhaniitiin achitti lukatti maxxansan akkasitti. Akkasitti gaa waan dhufte qoree mara caccabsitee gubbaarra baatee tarti. Akkasitti waraanamne akkasitti nasan. Sidaa faradoon aadii wayita fiidu dhagaa yoo dhahe dhagaan itti asara osoo okkolchiisa osoo dhaaba. Garuu kuni wannoo qaban ofirraa jechuu kophee isaanii itti godhan qaban jechuu. Ko dhaga fiigiinsa hammeenarraa dhagaa kana ka bilicii irraa mul'isan yookaan immoo dhagaa kana ka qaanqee irraa facaasan jechuu. Falmuuriyaati qatan qabsiiftuu qaanqeetti kakadhee faradoo jihaadaa ta guluftu ta qabsiiftuu qaanqeetti kakadhee yookaan facaaftuu qaanqeetti kakadhee. Falmugiiraati subhan faradoo waytii sub'ii waytii bariisaa weerartutti kakadhe waytii bariisaa cabsitutti kakadhe yookaan waytii bariisaa diinarratti cabsitutti kakadhe jedha Rabbiin. Falmugiiraati cabsitu faradoowwan cabsituuwwan illee jennuun ta'a cabsitu yoo jennee ima beekama. Isaawwan bariidhaan diina irratti weeraranitti kakadhe jedha Rabbiin. Fa'asarna bihi isaan dhukkee kottee isaaniitiin kaasanitti kakadhe. Fa'asarna bihi weerara saniin kakaasan jechuun naqa dhukkeelleen jihaada keessatti adduma lola. Faradoon sadii afurummaa yoo dhukkee dhiisa kaafte wara diinni maal jedha waraanni guddaan dhufee balaan nutti bu'ee ba'aabannu qiyaaman nutti dhaabattee jedha. Garuu faradoon hedduu yoo akkasitti wal bira fiidee ganama subiidhaan wanni subiidhaan ta'uu fi Rasuulli sallallahu alaihi wasallam jihaada isaanii keessatti wayita ofii deemanillee wayita hamba erganillee ganama subii caqasa'atii. Akkuma sahihaini keessa jiru sunana keessatti illee ganama subii caqasa'atii yoo hambiti waa salaata azaana wahii hin dhagahin itti cabsaa jedha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Gandi sun ganda islaamaatii miti itti cabsaa jedhan. Kanaafi ganama subii caqasanii ganama subii ammallee ganama subii kanarratti hafuura injifataattu dhawa. Dadhabbiin hin jirtu. Kanaafuu Rasuulli yookaan ganama lola yookaan galgala lola. Gizee guyyaatii fi gizee aduu hin lolu. Maal gizee aduu hin dadhaba namni jechuu. Kanaafuu weerartuu wayita ganama subii wayita wagagii bariisaa silaa biiftuun ol baatuutti ka weerartu jechuu yookaan ka itti cabsitu jechuu. Ka isiin kaaftu mootu weerara isii kanaan naqanii awwaara gubaara jechuun awwaara guddoo dhagaa awwaara xixiqqoo sanaa miti kottee kanaan lafa ka dhagaa irraa dhukkee kaaftu kan ammoo dachii irraa biyyee fottolsitee ol darbiti. Biyyeen tun samaa'itti ol qajeelti diinni kana laaleetti achi baqata duuba diini kana laaleetiin homa maraanuu lolan jechuu bar. Wanni guraadee callaan namaan loluu miti nafsiyyaa namaallee loluun barbaachisaadha. Awwaaruma kanama arguudhaan maalee wanni qiyaamaan dhaabatte jedhee ima baqata warri diina. فوسطن به جمعا
weerara kanaan mootu garaacha isaaniitti kaseenan jechu garaacha isaaniitti faradoon kuni wareera kanaan gamtaa isaanii idduutti kaseenan jechu jamaa isaanii ka walitti qabamee jamaa diinaa kana ka garaacha bu'an jechu jihaada akka warra bombii hidhatee nafsee ofirraa bahee diina garaacha seenee itti dhoosuusanitti warra akkasitti utaalee akkasitti keessa seenu jechuudha. Akkasitti keessa seenuun sun hoo nafsee ofii halaakaa mitiree wanni akkasi lakkii bakka jihaadaatti bakka dhugumaan inna jahanamichi kun waan kana keessatti nafseeti yallee dabarsee diina kana bilcheessa jedhetti waan qabu jechuudha. Kanaafuu faradoo akkasiin garaacha bu'a jechuudha. Diina garaacha bu'ees kaan osoo inni quban qabne kaan garana dha'ee daaraa godhee isiniin biraa deebi'a jechuudha. Isaawwan weeraran jechuudha. Gamtaa diinaa walakkaa seenanii ka weeraran jechuudha. Innal insaana ka'ee garee buukuni waan kakatan rabbiin kana kulliin kakate amma kana kulli seenicha isaaniillee kakate fiiginsa isaaniillee kakate qabsiisa isaanii bidda qabsiisanillee kakate weerara isaaniillee kakate garaacha bu'uullee kakate dhukkee isaan kakatan kana maraanuu kakate maal jedhatu rabbiin innal insaana dhugumatti ilmi namaa walumatti qabaatti mu'mina tahina kaafira tahina uumatti ilmi namaa lakanuud akkaan mataa jabaata jechuudha. Akkaan dhugumatti ilmi namaa hedduun isaanii gooftaa isaanii akkaan mataa itti jabaatan jechuudha. Rabbitti mataa jabaatan jechuudha. Rabbitti kafaran jechuudha. Rabbitti kafaran. Juhoonni lakanuu jechuu kana warri mormu ittillee fassaree hin jira. Lakanuu jechuuni moroman jechuu. Dhugaan moroman jechuu. Ilmi namaa ni'maa rabbi yoo muumina tahe ni'maa rabbiitti kafara. Ni'maa rabbiitti kafaruun akkami waan tola rabbi isatti oole hin dubbatu. Tola rabbi isatti oole takkallee maqaan dhahu. Badi macallaa akkana na godhe badi macallaa odeessa malee tola rabbiitti oole kana akka gaafa uumeerraa akkanatti isa qajeelchee isa tolchee warra isaa kenne horii isaa kenne kanan dubbatu. Maal ka fayyaa isaa kenne yoo dhibame maal ta'e yoo warri irraa dhibame maal yoo waa irraatan inni kanuma qaayidaa isaa yookaan muumina irratti oofu yookaan immoo warri kaafiraa beekamaadha. Rabbiin morman jechuu rabbiin ni'maa isaatti kafaran jechuu islaamummaa didan jechuu kun martinu in fassarama jechuu kanatti rabbiin morman jechuu didanillee wa innahu ilmi namaa alaa dhaalika waan kanarratti la shahiid ufumaa ragaa waan kana ufumaa raga kunu akka didu waan rabbi jedhe salaatan salaatu zakaan baasu toltuu inni jedhen dalagu amtuu dalaga ufumaafuu dalagaa fi lisaan alhaalii fi lisaan almaqaal jedhe afaaniin illee bahee hin dida dalagaan illee hin dida afaaniin bahee rabbitti kafara kunu rabbi saalisu salaasatiin jedha tokko sadeeniiti jedha kanaani dalagaan hoo shukrii rabbiin godhu itti kafara muka sujuuda godha muka baatee deema kanaan ragaa ufumaafuu itti baa jechuun akka immoo tafsiira warri gadiin jedhutti ibnu kasiir illee isa kana qaddamee wa innahu rabbiin alaa dhaalika sanirratti waan mormuu ilmi namaa immoo ka mormu ta'uu ka mataa jabaatu ta'uu kanarratti rabbiin lashadiid ragaa baha jechuu hin beekare gabrootesiis qumbursa isaatti isatti uume akka gaariitti isaan beeka jechuu isaan namni tafsiirri gariin hedduun akkasitti fassaran wa inna allaha alaa dhaalika lashahiid jedhan rabbiin kanarratti ragaadhaa jedhan
وريكون مو تفسير كوني والمتي كان أكثر من مراجو والتي ديمو المونواتي يعني. وإنه رقمت علمنا ما لحب الخير أبين جالتشو كيستي أبين جالتشو كيستي لشديد أكن جمع أكا جالت هورو جالتشو كيستي علمنا ما أبين وفي جالتشو كيستي علمنا ما أبين جالتشو كيستي علمنا ما akka gaariitti jajjaba akka gaariitti cimaa jechuu qabeenyi kana jaalalti lamatti qoodamti jedhan bakka sanatti jaalala kana lamatti shadiid jechuu kana ma'anaa lamaan fassaramaa lachuu sahiha jedhan horoma jaalachuu keessatti uumama namaa ta'ee namni horoo argachuu fi jaalachuu fi qabachuu keessatti martinuu ilmuma namaa ta'ee jajjaba jedhan كلمة أمو بخيلة نما ورأوا في اللي وانا فقان كنين يجو نما ورأوا في تجاجل وان إيسان تجاجل منين هركيسا أكين هيت أن يجو نما ذكا همباف نيجو نما تولتو مقران رقو همفين يجو وإنه على ذلك علمنا ما أبين وإنه لحب الخير أبين جالتشو كيستي هورو جالتشو كيستي لشديد كان جابا جتو كان جابا جتو ما سجبس أكغاريتي جالة جتو سيلا أفلا يعلم سيلا إني هم بيكو سيلا إني هم بيكو علمنا ما كن هم بيكو إذا بعثر يرو البابهم أخرج يرو البابهم يرو الدربهم يرو الفجعفهم هم بيكو مالتو فجعفهم ما في القبور واني قبري كيسا جرو غيرو دچي كيسا الفجعفهم بيكو وأخرجت الأرض أثقال هذا ننكنوكا كمان تكتي يرو واني دچي كيسا جرو الفجعفهم قباتي يا نمني آدم الرهاga guyyaa qiyaamaatti keessa ol yaa'ee maadini keessa jiru keessa ol yaa'ee meetaa fiiziqeenni keessa jiru keessa ol yaa'ee yoo jedhe kana yaadatu hin beeku kanaan hin gorfamu jechu kanaan hin gorfamu وحصل ويتولد قبامه وأظهر ملئ فملئ يبيكو ما في الصدور واني قومنا ما كيس جرو كأبا ملئ قرين كأبانو في التنبين كدقتين في الراجل ويتواني سنلين أولباتي أكنمني جروت أكنمني أرغوت أكنمو أرغوت بي نميتو كيسا أولباتي تنجتو سن هم بيكو هيادتو يادت جتو كيس وحصل وجمع وتولك أبامي قد بافمي وأظهره مولفامي أدام فوامي ما في الصدور واني قوم إساء كيس جر واني خيري تيبي واني شري تيبي واني دلقي في واني دلقين كإني تمر تيسي قلبي في كيسة جرتو اللي وش الله سن يادتو حيادتو غرفهم جتشو إن ربهم رقمتي ربين إنساني بهم إنسان يومئذ قياسا قياك ياما لخبير كم بيك جتشو وان قياسا أرقم وان من تساني را قياسا رفي أتشتي وان إنسان دلقاني قيا الدنيا آتي دلقان كلي هم بيكا وان قافسن اتكن مولي وان إساني موتو كن مولي كل إيوبيكا يجو فمن يعمل مثقال ذرة نمني ميزانها كوزني يوكاني موتو إذا نجتوني أفان كنتي
madaala jechuu madaala afaan kennatti waliin jechuun madaala jedhan madaala isaa waan ta'e kulli rabbiin hin beeka jechuu wanni haga madaala yookaan wazni misqaala daraa takka illee irraan haftu jechuu wanni khairii dalagate illee irraa haftu wanni sharrii dalagate irraa haftu duniyaatti illee wanni dalagee hin beeka akhiraatti illee wanni dalagee hin beeka jazaa kennaafi kanaan rabbi ofii haa sodaatu namichi guyyaa qiyyaamaadha haa sodaatu jechuudha suuraan tun egaa rabbiin waan jazaa namni dalage kulliyyuu hin argata jechuu beeksifti rabbiin warra itti fayyadamnu haa taasisu anaaf isinillee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh